Yooyyaa ashamaa torbee caalee guyyaan akkasumas sa'aatirra daqiiqaan irraa ammoo gama maayikiroo sekandiitti deebineetiin gaha arras waa'ee qophii miiltoo fayyaa isiniif qabadheetiin dhiyaadheetii jira. Hundi keessaniyyuu warri yuutuubii keenya faarawaa taatan sabiskiraayib godha akkasumas ammoo dhaamsaaf barnoota kanarraa waa hedduu hubattan waan taateef maatii keessaniin naagayaa ofiilleetti fayyadamaa isiniin jedha. Waa'ee daranyoo sombaa akkasumas ammoo waa'ee nimooniyaa yookiin ammoo madaa'uu sombaatii fi dhibee asmii kana malees wantoota salphaatti mana yaalaatiin alatti guutumaan guututti dhibeewwan kanaaf faayidaa gurguddaa ta'an qabadheetiin dhufee jira isiniin jedha. Like, share, comment nuu kaaya isiniin jechuu barbaada. Kallattiiwwan gama barnootatti dabarra. Maarreegaa hanga xumura sagantaa keenyatti sirnaan nu dhageeffadha. Furmaati isaanii maal akka ta'e waa'ee dhibee daranyoo sombaa dura laaluun murteessaadha jedheetiin yaada. Nafaana buutii jedheetiin yaada. Eeyyee kinooti. Seenaa dhala namaa keessatti dhibeen sombaa dhibeewwan biroo caalaa yeroo gabaabaa keessatti namoota kan ajjeesaa ture yoo ta'u kunis weerara du'a gurraacha yookiin The Epidemics of Black Death jedhamuun kan beekamu. Dhibeen sombaa waggoota 4000 dura dhaloota isaatiin dura biyyoota Masri, Greek, Roomaa fi Hindiit akka tureef jaarraa 17ffaa biyya Londanitti namoota 5 keessaa tokko ajjeesuudhaan egaa seenaan isaa. Jaarraa 20ffaa keessa immoo biyyoonni akka Ameerikaa 80 umrii 20 gadi kan qabaman yoo ta'u dhukkuba kana egaa balaa hamaa lubbuu akka qaqqabsiisee qorattoonni seenaa dubbatanii jiran. Ka'umsi dhibee kana nama jarmii baakteeriyaa Microbacterium yookiin tuberculosis complex Microbacterium kan jedhamuun Bovis or Microbacterium kan jedhamu yoo ta'u kunis kan nama fayyaatti darbu jechuudha. Egaa dhibeen kun qaama hundumaa kan miidhu yoo ta'ellee bal'inaan hedduminaan kan mul'atu garuu dhibee sombaa ujummoo qilleensaa irratti. Dhibeen sombaa ujummoo qilleensaa hin taane yookiin non respiratory forms of tube baay'inaan kan saaxilaman dargaggoota bakka uummanni baay'inaan keessa jiraatanii fi qaamni dhibee ofirraa ittisuu isaanii gadi bu'aa ta'e irratti akka mul'atu ragaan saayintistoota addeesseeti jira. Eeyyeen 1882 ga'a maayikiroobaayoloojistiin Roobert Kochman lammii biyya Jarmanii kan ta'e tuberculosis kan argate ta'uu isaati. Tibbi isaas tibba dhukkubni sombaa biyya Awurooppaa keessaa namoota 7 keessaa nama hedduu ajjeese. Robert Koch yookiin Heinrich Hermann Robert Koch kan dhalate akka warra lakkoofsa faranjii 1843 Kulashaal Jarmanii yoo ta'u kan du'es caamsaa 27 1910tti. Egaa haakimiin kun waluma galatti qorannoo kan argates jarmiin dhukkuba beeyladaan dhufu Bacillus anthraxii akka ta'ee fi dhukkuba sombaa tuberculosis fi dhukkuba cholera vibrosia ta'u hojii kanaafis akka lakkoofsa warra faranjiitti bara 1905 Noobeelii fiiziyoolojii fi wal'aansa akka argate dubbatama. Walumaa galatti gama dhibee kiyyaa yommuun deebi'u dhibeen daranyoo sombaa kun rakkoo guddaa fayyaa Itoophiyaa dabalatee biyyoota addunyaa biyyoota baha giddu galeessaa Araba jechuudha. Saudi Arabiyaa, Kuwait, Oman, Dubai akkasumas Beirut Iraq keessatti kan baay'inaan baay'atu yoo ta'u egaa kana keessa addunyaa keessatti biyyoonni 27 rakkoo kanaan ammallee MDR yookiin MDR jechuun dawaa dhibeewwan dhukkuba kana ta'anii kan dawaadhaan wal baraniin wal qabsiiseeti. Kanneen keessaa akka warra faranjiitti 2012 tilmaaman uummanni miiliyoona 8.8 Itoophiyaa keessatti yoo qabamu dhibee kanaan namni 1.3 miiliyoona ta'u lubbuun isaa kan darbe yoo ta'u warri HIV qaban ammoo dhibee kanarraa dandamachuu hin dandeenyeef namni 320 lubbuu isaa galaafatameeti jira. Haa ta'uutii gama barumsa kiyyaatti daranyoon sombaa dhibee daddarbaa yeroo qufa'an qilleensa keessa nama dhukkuba kana qaburraa gara fayyaatti darbu yoo ta'u faffaca'iinsaan kan saffisuudha. Namni dhukkuba kanaan qabame yoo wal'aansa fayyaa hin arganne giddu galeessa waggaatti namoota 15 daran dabarsuu akka danda'u fi qorannoo yeroo ammaa kana waggaatti namni 1.5 miiliyoona ta'u Itoophiyaa keessatti akka qabamus mirkaneesseetii jira. Madda dhaabbata fayyaa addunyaatiin wal qabsiiseeti. Egaa haa ta'uutii gama daranyoo sombaa yookiin TV'n gulantaa meeqa qaba kan jedhu daranyoon sombaa sadarkaa 2 qaba. Kan jalqabaa kan hin guddatin yookiin latent stage kan jennuun yoo ta'u sadarkaan dhukkuba
dhukkuba yookiin dhibee kana kan gara dhukkubaatti jijjiirame immoo active stage dha. Egaa sadarkaan hin guddatin jechuun yookiin ammoo latent stage kan akkamiiti jechuudha. Kun haalli ittiin ibsamu jarmiin dhukkuba sombaa qaama keessa jiraachuu isaa mallattoo dhukkubaa kan hin qabne sadarkaa kanatti gara nama birootti hin daddarbu jechuu barbaadeeti. Sadarkaa daranyoo sombaa kan gara dhibeetti hinceene yeroo tokko tokko qorichas ni fayyadamu jedhama. Mallattooleen dhibee daranyoo sombaa yeroo dhibee sadarkaawwan dhibee mallattoon itti mul'atanii fi qaqqee yookiin qufa'uu hir'ina qaamaa akkasumas hir'ina fedhii nyaataa naf guba yookiin nafa gubu laayiddaa waraansa laphee dhibeen sombaa nama irraa namatti kan darbuu fi karaan yookiin tooftaan ittiin tamsa'u yeroo qufa'an haxxifatan kolfan weellisan odeessan kana yoo ta'u qorannoo dhibeen sombaa raajii laphee yookiin x-ray gorora maayikirooskoppiitiin qorachuun baakteeriyaa kana laaboraatoorii keessatti guddisuuf yookiin spaatam kaalchar qorannoo dhugaa definite diagnosis kan jennuun baakteeriyaa kana gorora malaa fi fakkii xiqqoo gurmuu lubbuyyoo qaama tishuu baayoophii jedhamu jechuudha. Baayopsiin adda baasuu akka danda'amuu fi haalawwan dhibeen daranyoo sombaa itti nama saaxilaman kan jedhus beekamaadha. Tuberculosis wantoota balaa kanaaf saaxilan namoota dhibee eersiin qabamaniif kanneen vaayirasii eersiin faalaman garuu mallattoo dhibee eersii irratti akka hin mul'atiniif gama biraatiin araada dhugaatii alkooliif kan kana fakkaatan sammuu nama hadoochuudhaan namoonni osoo hin beekin dhibee kanaaf akka saaxilamanii fi kan booxuutuun dhukkuba sukkaaraa hanqina nyaataa haala dinagdee jireenya hawaasummaa guutumaan guutuutti dhibee kanaaf hedduu kan addunyaa irraa nama balleessaa jiruu fi jireenya gadadoo hiyyummaa warra jiraataniif uummata baay'inaan bakka tokkotti walitti qabamanis overcrowding fakkeenya mana hidhaa fi kanneen kana fakkaatan jenneet jira. Waa'ee daranyoo dhibee sombaa hoo hammam beektu? Daranyoo sombaa jechuun maal jechuudha? Dhibeen daranyoo sombaa irra caalaan somba miidhuun beekama. Rifeensa qeensa irraa kan hafe qaama keenya hundumaa miidhuu kan danda'u ka'umsi dhibichaas baakteeriyaa maayikiroobaakteeriyam tuberculosis jennee jira. Tooftaa dhibeen kun ittiin daddarbu keessa namni dhibee kanaan qabame yeroo qufa'uu haxxifatuutti dubbatuu fi funyaanitti yoo waa hin godhatin taate baakteeriyaan kun saffisaan qilleensa irra jiraachuu waan danda'uuf saffisaan darba. Mallattoowwan dhibee kana maalii jettaniitti na gaafachuu dandeettan? Qufaan torbaan 2 hanga 3 jechuudha. Sanaa olis yeroo turu jira. Gororri yookiin qufa'uun akkitaan darbee dhiiga wal makatee waraansi laphee nafa deddeebisee si gubuuf halkan dafqa sitti baay'isu hir'ina fedhii nyaataa fi ulfinni hafuura si baafachiisuu dhabuu kan kana fakkaatan yoo ta'u egaa kanaan wal qabsiiseetti gaa wal'aansiisaa maali? Namni tokko dhibee sombaa yookiin daranyootiin qabatame qorannoo mallattoowwan kanneen yoo ka argu taate qorannoo mana yaalaa dhaquudhaan ji'a 6 hanga 8 jidduutti miirri fooyya'insa yoo jiraatellee qoricha haakimiin ajaje sana guutumaan guututti fixuun waan dirqama ta'eef dhibee kanarraa fayyuun ni danda'ama. Eeyyeen akkaataan dhibee kanarraa fayyan kan jalqabaa wal'aansa sirnaawaa ta'e hordofuu jechuu barbaada. Kunis akkuma beekamu dhibee kana eega buufata fayyaa deemtee hospitaalatti qorannoo taasiftee dhibee daranyoo sombaa qabachuudhaan mallattoo kee jalqabayyuu of shakkiteerta jechuu barbaada. Eega kana goote booda karaa salphaadhaan gorsa ogeessaa fudhachuun dawaa sirnaan fayyadamuun ni fayyitaa jechuudha. Tooftaaleen dhibee kana ofirraa ittisaniin akkuma beekamu yaa'insi qilleensaa mana jireenyaa ga'aa fi ifaa kan galchu ta'uu akka qabuu fi foddaan konkolaataas ta'ee mana banuu barbaachisaa haala kanaan addas godhachuun barbaachisaadha. Namni dhibee kanaan shakkamuu fi dhibee kanaan qabame yeroo qufa'u carqii yookiin maharrabii qulqulluu yerootti qabaachuu akka qabuu fi geejjiba keessa yeroo deemus akkasumas foddaa banuu murteessaa akka ta'ee fi qoricha addaan kutuu dhabuun rakkoo maalii fida kan jedhus wajjin ilaaluuf deemna jechuudha. Egaa ammas maarree egaa subscribe like commentii keessan dagatina isin jedha warri duraan subscribe gootan subscribe godhina. Dhukkubsattoonni baay'een ji'oota 2 erga fudhatanii booda kan fayyan wanti itti fakkaatu qoricha addaan kutu. Haalli kun baakteeriyaa qaama isaanii keessa jiru akka lammata wal horuu godha. Kanaafuu dhibeen kun turee bifa haaraatiin akka inni hammaatu godhuuf qorichawwan kanaan dura fudhates turanii sababa baakteeriyaan kun qaama kanaan wal bareef rakkoo gurguddaa qaba jechuudha. Dhibeen daranyoo sombaa qoricha wal bare kan akkamiiti yookiin MDR ka jennuun jechuudha. Ka'umsi dhibee sombaa qoricha wal bare multi drug jechuudha. Resistance tuberculosis MDR baakteeriyaa
dhibee daranyoo sombaa fidu kun Mycobacterium tuberculosisin yeroo qoricha wal'aansaaf kennamuu dandamachuu danda'utti waan ta'eef kanaaf qorichawwan akka Isoniazid akkasumas TB kataan Isoniazid kan ta'anii fi Ramafisi kan ta'an olaantummaan dhibee daranyoo sombaa wal'aanuun ittisuuf kan kennama waan ta'eef haa ta'u malee qorichoonni asiin olitti ibsaman dhibee daranyoo sombaa yeroo ittisuu yookiin fayyisuu dadhaban dhibeen qorichaatii wal baruu isaatii wal qabee MDR jennaan jechuudha gabaabumatti. Walumaa galatti kana waan taateef namoonni waan kana eega dhibee dawaa kana addaan kutan jechuudha. Dabalata kan ji'a torbatti yookiin ji'aatti fayyuu danda'an ji'oota 24 nyaata kunuunsa akkasumas dawaa kana barbaachisa. Kanaaf qoricha fudhannuu sirnaan fayyadamuu akkasumas ammoo kunuunsa gahaa akka barbaaduu fi haala dawaatii wal qabsiisee walumaa galatti dhibamaan tokko qoricha ji'oota 24 fudhachuu qofaan akka ta'ee fi kanaanis jechuudha dhibeewwan biraarraa bilisa ta'uu akka qabuu fi dursanii dhibee kanarraa of ittisuun dhukkubsattoonni erga qorichaan jalqabanii booda gonkumaa addaan kutuu hin qabanii qoricha isaanii akkaataa haakimiin ogeessi fayyaa ajajetti fudhachuu akka qabanis gamanuma isinima. Gama biraatiin ammoo jechuudha uumamaan rabbiin nu badhaaseetii jira wantoota salphatti argachuu dandeenyu egaa kan viitaaminoota inzaayimoota hedduu qabaniin gamanatti illee isin deebisan afaan bu'u. Kogarana boya bontu ya jalaleti yana kotu. Kogarana boya bona simale nunana. Kogarana boya bontu ya jalaleti yana kotu. Kogarana boya bona simale nunana. Daawwattoota keenya gama biraatiin zayitiiwwan ejersaa jechuudha anti oksidantii kanneen ta'an jechuudha dhiibbaawwan sila jiran dhibeewwan akka asmiitiif ujummoowwan qilleensaa keenya bal'isuu irratti inni biraa immoo hundee diimaati akkuma agartan hundee diimaanis baay'ee faayidaa guddaa qaba naayitirantiidhaan waan guddateef dhiphachuu ujummoo dhiigaatiif hedduu kana qofa osoo hin ta'in jechuudha oksijiinii keenya ala harkifamu hedduu kan gargaaru waan taateef pootaasheemii magniizeemii vaayitaamin C waan of keessaa qabuuf egaa fayyummaan isaa jechuudha karoot tinoidis waan of keessaa baay'inaan qabuuf baay'ee faayidaa gurguddaa waan qabuuf jechuu barbaada waa 18 isinii himuu deema kan biraa namoonni chookoleetii gurraacha nyaatan dhibeewwan kanaaf hedduu hin baraaraman waan taateef namoonni chookoleetii gurraacha nyaatan fayyaa keessa yoo barbaadan kan biraa misirri maal of keessaa qaba magniizeemii kopparii fi ayiranii akkasumas ammoo pootaasiyemii waan of keessaa qabu faayibarii viitaaminoota keessatti kan heddummaatu waan taateef jechuu barbaada kanaafuu ujummoowwan nyaatonni faayibarii viitaaminoota faayibarii qabanii fi ayiranoota qaban hedduun isaanii faayidaa gurguddaa waan qabaniif ujummoowwan dhiphachuu qilleensaa kan ta'anii fi wantoota caccabaatan hedduudhaaf faayidaa qaba. Inni biraa kan itti aanu akkuma agartan timaatimaaf wantoota timaatima fakkaatanii jechuudha. Timaatimaaf wantoonni timaatima fakkaatan faayidaa akkamii qabu kan jedhus gaa murteessaadha jedheeti waan yaaduufi timaatimni laakoppenii antioksidantii akkasumas ammoo kaarotinoidii waan of keessaa qabuuf faayidaa gurguddaa qaba jedheeti waan yaaduufi daawwattoota kiyya. Kan itti aanu anchoveziidha gosa qurxummii muraasaa kan ta'e jechuudha kaalsheemii ayiranii akkasumas ammoo omeegaa 3 fi faatii asiidii waan of keessaa qabaniif jechuudha hedduu namoota dhibee asmii qabaniif hedduu waan barbaachisaa ta'eef jechuu barbaada. Kan itti aanu appiliidha appiliin faayidaa akkamii qaba appilii baay'inaan soorachuun hargansuu keenya qufa'uuf akkasumas ammoo wantoota kanaa miti antioksidaayidii katam viitaaminii gareewwan asmii ukkaamsa hedduu ta'aniif kan faayidaa qabuuf ujummoo qilleensaa bal'isuu keessatti appiliin sooraaf shoora olaanaa akka inni qabu beekamaadha. Namoonni appilii sooratan baay'ee fayyaa qabu jedha. Kan itti aanu immoo firii garbuuti. Firiin garbuu maali faayidaan jechuudha faayibariidha waan hedduu badhaadhaniif jechuudha akkasumas ammoo kaarboon daayoksayidii ujummoowwan qilleensaa keessa jiran dhiphataa ta'an hunda akka babal'isuu danda'uu fi gareewwan antioksayidii keessatti jechuudha hedduu faayidaa kan qabu ta'uu isaati garbuu baay'inaan soorachuun vaayitaaminoota baadha. Kan biraa immoo qoosxaa magariisa yookiin ammoo qoosxaan ujummoolee qilleensaa dhiphatan bal'isuu keessatti faayidaa guddaa waan qabu. Wantoonni antioksidaantii ta'anii fi akkasumas ammoo humnoota ciccimoo ta'an naayitirantii
qaban hedduun isaanii faayidaa gurguddaa qabuuf wantoonni biqiltoota magariisaa ta'an hedduun isaanii jechuudha antioksidantii waan qabaniif hedduu baay'ee barbaachisaa akka ta'e sirriitti beekuun barbaachisaadha jechuu barbaadeeti gaa daawwattoota kiyya barnoota hedduu akka argataa jirtan abdii qaba isiniin jechuu barbaada keessattuu namoonni asmii fi dhiphina ujummoolee kanaaf hedduu rakkatan jechuudha furmaata argatu gama biraatiin firii baaqulaa yookiin dubbaadha firiin baaqulaa yookiin dubbaa beektu isin akkuma beekamu kaarotinoidii kan jedhamu jechuudha albuuda guddaaf keessaa qaba akkasumas immoo beeta kaarotinoidii fi kana qofaa miti jechuudha gulantaalee kaarotinoidii dhiiga keessa jiran akka dabalu taasisuuf qorannoon akka argametti jechuudha beeta kaarotii fi akkasumas immoo luutiinii kan jedhaman hedduu kan of keessaa qabuuf qorannaan bira ga'ee jira kan biraa ammoo akkuma beektan jechuudha ookstiraayidha kunis oostiraayisiin maalidha akaakuu qurxummii taateeti isinis zinkii jechuudha siilineem kopparii kan of keessaa qabduu fi sababa viitaaminii garee 12 ta'e kan of keessaa qabdu wanta namoonni sigaaraa aarsanii fi qorannoo iftoomina hin godhin hedduun isaanii jechuudha dhibee sombaa yookiin daranyoo sombaa michii sombaa irraa fayyuu akka danda'an ragaan mirkaneessee jira kanaaf oostiraayisii fayyadamuun yookiin qurxummii gosa kanaa fayyadamuun faayidaa gurguddaa akka isinii qabu sirriitti keessaa dhibamtoonni asmii baay'ee ujummoo qilleensaa dhiphachuu keessaaf faayidaa gurguddaa akka qabutu dubbatama jechuudha kuni waan ragaadhaanis mirkanaa'ee waan taateef kara salphatti dhibee keessanirraa dandamachuu dandeessan jedheetiin waan ani yaaduu fi dhaloota gaggaarii kan biraa urgoodha yookiin itittuudha itittuun akkuma beekamu jechuudha piispaaresii yookiin kaalsheemii kan of keessaa qabu pootaasheemii kan of keessaa qabu siilineemii qabuu fi hojiiwwan sirna hargansuu dhiphachuu keessatti faayidaa gurguddaa akka qabu hedduun dubbatameeti jira jechuudha foosfarasii kaalsheemii pootaasheemii siilineemii kuni hundi gulantaawwan ujummoowwan qilleensaatiif akkasumas ammoo wantoota dhiita'uu qaama keenya hedduu isaanii balleessuu keessatti urgoo yookiin itittuunis faayidaa gurguddaa akka qabu jechuudha kunis kaa'amee jira kan biraa firii looziiti firii loozii siilineemii baay'ee waan qabuu fi asmii fi akkasumas kan kana fakkaataniif hedduu gulantaa olaanaa waan qabuuf jechuudha akkuma beekamu wantoonni siilineemii qaban antioksidaantiin isaanii waan dabaluuf hedduu murteessaa waan ta'eef akka salphaatti akka hin laalle gamanumaan isinii dhaamuu barbaada jechuudha egaa kana qofaa miti wantoota hedduudha kan isiniif qopheeffadheetiin jiru daawwattoota kiyya egaa maarree waa hedduu akka barachaa jirtan abdii qaba jechuudha looziin kana fakkaata faayidaawwan gurguddoo hedduudha egaa kan itti aanu immoo buna dhuguudha buna dhuguuni akkuma beekamu keemikaala kaaffeen jedhamuu fi antiisilidantiif kan kana fakkaatan waan qabuu fi jechuudha sadarkaa olaanaatti somba keenyaaf hedduu miira dammaquu qofa osoo hin ta'in fayyaa gurguddaa waan qabuuf jecha hedduu nu fayyadaa kan jedhu qorannaan bira ga'ameeti jira jechuudha buna muraasa dhuguun faayidaa gurguddaa akka qabuu fi namoonni hedduun akka salphatti laalan jechuudha dhibeewwan kanaan wal fakkaatanii fi antioksidantii ta'an irratti wanta ta'a jechuudha kan itti aanu immoo raafuu maramaa isa diimaa kana jechuudha inni diimaan kuni akkuma beekamu jechuudha antosaayinomii waan qabuuf jecha faayibariin isaa hedduu gulantaa waan ta'eef jechuudha faayidaa gurguddaa akka qabuutu himameeti jira kunis miidhamaan sombaa hedduun isaa waan ta'uuf kan biraa immoo buluubeerii yookiin injoorii kan jedhamu injooriin faayidaa gurguddaa hedduu qaba namoonni injoorii sooratan jechuudha dhiphachuu ujummoolee sirna hargansuu keessatti isaa ta'uuti akkasumas ammoo dadhabuuf caccabuu qaama isaaniitiif faayidaa gurguddaa akka qabu loojikiin saayinsii mirkaneesseeti jira albuudonni isin jedhe kun vaayitaaminii B sadarkaa 12ffaa akka ta'an akkasumas ammoo jechuudha gama biraatiin kaalshiyeem pootaasheemii kan of keessaa qaban waan ta'eef jedhanii akkasumas ammoo akkuma gartan shaayii magariisa shaayiin magariisni faayidaan inni qabu maali shaayiin magariisni akkuma isin agartan kana jechuudha shaayii magariisni jechuudha kaataachiin kan jedhamuu fi antioksidantiin isaa jechuudha kurkuumiin kan jedhaman waan qabaniif hedduu faayidaa gurguddaa qabaachuu
saayintistoonni mirkaneessan akkasumas ammoo namoonni biyya keenyas itti fayyadamuu eegalan shaayii magariisa barbaadaniiti. Kana gochuun namoota fakkeenyaaf egaa michii sombas haa ta'uu daranyoo sombaa qaban inni kun baay'ee murteessaadha. Kan itti aanu dhumarratti irdiidha. Irdii gaa namni shiroo yookiin ammoo ittoodhaan godhachuudhaan beekama. Irdiin kunis jechuudha kurkumiin kan jedhamu kan qabuu fi antii oksidantiin isaa olaanaadha jedhee waan amanuu fi nafaana buutanii jirtu. Inni biraa waa'ee dhibee asmiiti. Dhibeen asmii yookiin asma kan jedhamu kun maddi isaa maal ta'ellee beekamullee baatu asmiin hedduu hawaasa keenya kan jeeqaa turee fi dhiphachuun ujummoowwan qilleensaa hedduun isaanii dhibeewwan asmii jechuudha gaa. Asmiin sadarkaawwan gulantaawwan hedduu qaba jechuudha. Asmiin akkuma beekamu hawaasa keessatti miidhaa gurguddaa qabu qofa osoo hin ta'in vaayirasiin isaa kun jechuudha akkuma beekamu iddoo diilalla'aa jaallata. Sababni isaa saayinasiis namoonni jedhan jira. Akkasumas ammoo namoota garii amala adda addaa asmiin akka qabuu fi asmiin kun naannawa jechuudha ujummoowwan qilleensaa gara gubbaa jiran irratti miidhaa gurguddaa kan geessuu fi harganuutti dadhabuun, hafuura kutuun, qaama caccabsuun akkasumas ammoo amala lolchiisuu fi dallanuu ujummoowwan somba isaa jechuudha miidhaa gurguddaa waan qabaniif egaa akkuma beekamu waa'ee kanarratti hordoffii fufiinsa yoon godhin namoonni asmii qaban miidhaa gurguddaan qabuu fi keessattuu yeroo diilalla'aa ta'e baay'ee kan itti ka'uu fi namoonni osoo hin beekin miidhaa gurguddaa keessummeessan baay'atu jechuudha. Egaa asmiin baay'inaan kan addunyaa kanarratti dhibee guddaa ta'e beekamu sigaaraa jibbuu, aara adda addaa akkasumas ammoo aara geejjibaaf warshaa adda addaa dararaa kana hunda keessatti jechuudha hawaasni keenya kan dabarsu. Isa kana jechuudha inni guddaan wantoota sitti kaasuu danda'an beeyte taanaaniin wantoota sanirraa fagaachuudha. Akkasumas namoota hedduu jechuudha uumamni qaama isaanii hedduun isaanii baay'ee laafaa fi dhiphaa waan ta'eef egaa namoonni hedduun dawaa fufiinsaan asmii jechuudha of baraaruu danda'an malee guutumaan guututti fayyuu hin danda'ani. Kunis akkuma beekamu ujummoowwan gurguddaan isaanii dhiphachuurraa kan ka'e akkasumas ammoo jeeqama naannawaarraa jiruurraa ta'uu danda'a. Dhibeen asmii egaa namoonni qorraanfaa wal qabata jedhaniiti yaadu. Maalirraa akka dhufe hanga ammatti ragaan mirkaneessi jiraachuu baatus egaa akkuma beekamu namoonni amalaan jechuudha wantoota urgaa'an wantoota yookiin aara ukkaamamuu kan kana fakkaataniin jechuudha ujummoowwan isaanii dhiphatanii sadarkaa ol aanarra yeroo gahan kana ta'anii egaa namoonni tokko tokko dhibee asmii ni beektan gammoojjii jaalatu. Kun ammoo iddoo qabbanaa jaalata amala adda addaa qaba jechuudha. Kunis haa ta'uuti malee asmiin jeeneetikii yookiin ammoo sanyii dhaan darba haadhaaf abbaa yeroo jedhamu darbeeti jedhama kana yoo jedhu egaa asmiin hedduu hordoffii gurguddaa akka barbaachisuu fi egaa waa'ee kanaan wal qabateetiin jechuudha furmaanni isaa maali kan jedhu gama biraatiin ammoo dawaan dhiyeenyatti argame asmii fayyisuuf jedhamu kana qabadheetiin isinii dhiyaadha waan hordoftanii fi turtiin keessan kabaja ulfina gaarii argadha. Subscribe godha maatii keenya dabalama akkasumas odeeffannoo yeroo akka argatu like godha share godha yaada jalatti comment jalatti nu barreessa gatii qabdii uffadha horaa bulaa isiniin jennaati maarreega galatooma isin jenna walle mawaada dirroo kanaan xumurannee jira an injinar gaaddisaadha galatooma. Kogaraan maboya bontu ya jalaleti yana kotu. Kogaraan maboya bona simale nunana. Kogaraan maboya bontu ya jalaleti yana kotu.